Fuudhu deemuun irraa ari'u jirti. Ansilaa laaxee ta'ee nafu. Fuudhuun kee dirqamaan biree fuudha. Kanaaf fuudhuuf waan deemuuf amma fuudhu waan deemuuf dhaabadhu si manam. Har'a booda akka ati na bira hin geenne si akeekkachiisuuf har'a si waamen. Si galee miti maaliif mucayyoo kan isin barbaadin taate mee dhaqiitii sittuu himi sin barbaadu jedhini himan jette. Kanaaf akka sin barbaadne haa beektu fenam. Si galee Ay salphachuu jedhe bara kana salphinumatti gaa oofaa jira namoota. Rabbi dhiifama isaaniif haa godhutti ka waan biraa maal jennaa miti. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma argitanii egaa Beezaa fi Sayidoodha jechuudha. Kanan har'a qabadheetii dhufee egaa isaan immoo maalirra jiru akkuma warreen kaanii kana dura yeroo darbee hin argitaniittu Beezaan baay'ee jaaladhee jechaa turte. Seenaan illee akkasuma maraata fi turte. Baay'ee ajaa'ibsiisaadha wantichi isaa jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii. Kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata Rabbii bakka jirtanitti dhageenya Rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif iyyuu egaa har'a waa'ee Beezaa fi Sayidootitu iyyuu baay'ee tokko nagarrame. Wantichis akkuma viidiyoo isaaniitti irraa argitanitti Sayidoon Beezaa beellamiinii waamee egaa waa'ee ishiin Sumayyaa faana ala darbee viidiyoo Sumayyaa faana isheen haasa'aa turte argitanii jirtu. Akkuma beekamu egaa Sumayyaatti shugguxii baafatteetii turte. Sababni isheen shugguxii Sumayyaatti baafatteefis maali kan jedhu Sayidoon irraa dubbateetii jira. Haa ta'u malee ammas immoo Sayidoon akka fedhii ishii hin qabne, akka jaalala ishii hin qabne, akka borumaafis ta'ee har'aafis ta'ee ishee faana jiraachuu hin barbaanne isheetti himeetii jira jechuudha. Ammas immoo deebisee uffata gaafa ala darbe beelloo uffattee wacii hunda ofii kootiif of danda'a. Ati garuu abbuma manaa ta'iitii na biratti argame kan jettu akkasittiin haala sanaan akka waan ani beekaa waan biraatti fakkeessee raawwadhee yookiin immoo akka waan ani dhugaadhuma waan kana keessa jiru uffata kana ani siif kireessuudhaaf yookiin siif bituudhaaf deemu yookiin immoo cidha garaa fuulduraatti si waliin godhachuudhaaf deemu fakkeessitee irraa haasa'aatii turte. Kun hundinuu akka soba ta'ee dubbachuu ni qabda. Ani nama biraa naman kaadhimadheetiin hin jiru yookiin immoo naman fuudhuudhaaf deemaa jiruun qaba kan jedhu dubbateetii ture jechuudha. Egaa Sayidoon haalichi akka inni dubbataatii jirutti akka nama fuudhuudhaaf deemullee qopheeffateetii jiru. Akka gara fuulduraatti wantoota baay'ee qopheessaa jirudha jechuudha. Haalichi inni dubbataatii jiru nama fuudhullee akka qopheeffateetii jirudha. Sumayyaa irraa illee akka abdii fixatedha tinatti fakkaata jechuudha haalichi inni itti dubbataatii jiru. Haa ta'u malee immoo Sumayyaan haala sana keessa jirtu sababa isaatirraan akkasuma waa'ee intalittiin gaafa sana achitti yeroo uffata beelloo ishee ilaallattu waa'ee Sumayyaa gaa wantoota tokko tokko dubbataatii turte. Sababa kanarraan kan ka'e egaa Sumayyaan bakka isheen jirtutti hidhattee isheellee haasofsiistee turte waan jiru himteetii jirti jechuudha. Isheenillee gaafa dhattu sixootaa sii kenna naan jettee na waamte. Akkasuma immoo iyyuu waa'ee Sayidoo maal akka barbaadu Sayidoo maal akka itti tolu sittiin hima naan jettee raawwattee na waamtee sababa kanatti naqe. Maaliif natti himini akkamitti otoo natti himini erga Sumayyaa sii dawwaltee kottu siin jettee iddoo itti waliif beellamtaniiti jettaniiti. Maaliif natti himuu didde jedheeti itti lolaatii ture jennaani kottuu wantoota Sayidoon jaallatu akkasuma mooyyuu waan silaa inni fedhu hunda isaa sittiin himaa jettee raawwatteeti. Akkasuma immoo sarpiraayizii qabda na biraa sixootaa sii kenna naan jettee na waamteetti. Sixootaan ishii kaballaadhuma ta'e. Haa ta'u malee nam tokko tokko garaa keessaa moroda qaba jechuudha. Gubbaadhaan namni ilkaaniin kolfu kun silumayyuu keessi isaa morodadha jechuudha. Keessi isaa gurraachadha. Haa ta'u malee gaafa sana otoo hammaattuun tokko dhuftee Sumayyaa miidhaa tokko isheerraan ga'uun ishee hin hafu jechuudha. Beezanii akka shugguxii qabatteetii bakkee isheen itti beellamteef sanatti hidhattedha. Haa ta'u malee Sumayyaanis waa baay'ee isheetti hin dubbanne akka warra kaan ala darbee argitanii jirtu. Ayyuu fi eenyudha bunee moo eenyu jedhamti intalli suni isheen hiitee raawwattee garafsiistee turte.
Kanaafiyyuu sababa sanarraan kan ka'e egaa Beezaanis sodaattee raawwattee egaa meeshaa qabatteetii itti hidhatte natti fakkaata. Haa ta'u malee immoo erga ishiin deemtee ishee biraa deemteedha. Kan isiin meeshicha gadi baastee dubbataatii turte erga Sumayyaan biraa deemte kaballaa ishiillee fudhatte kennaan isii gaa kaballaadhuma kanaa fudhatteetii deebite isheen. Saayidoo keessan immoo gaammaa hinnaa dhumarratti inda'uma maaliffaan dubbataatii ture bakka akkasumayyaan dhageessuuf natti fakkaata. Mucattiin dhaqiitumaayyuu ishee kanatti itti himnaan jettee na amanuuyyuu diddee mucattiin inni amma jaallatee yookiin immoo fuudhuudhaaf deemaa jiru kuni amanuuyyuu diddeedha jechuudha kan inni jechaatii jiru. Na amanuu diddee dhaqiitii isiitti dubbadhu maaliif akkas gootaa beekaa sumata akkana godhaa fuudhuudhuma barbaaddetii naan jettee raawwattee ishiinuu na amanaatii hin jirtu. Jireenya koo mucattii ishii sana faanallee akkan hin jiraanne ishiidhuma faanayyuu na bettinneessuu barbaadda. Mucattii ani gara miidiyaatitti fiduu hin barbaadu akkan ani gara miidiyaatitti mucattii sana ishee fuudhuudhaaf deemu jechuudha. Haadha manaasaa kana akkan gara miidiyaatitti fiduun na taasisaa jirta. Egaa mana jechaatii ture waa baay'ee dubbate egaa inni haa ta'u malee iddoo kanatti dhuguma Saayidoon haadha manaa biraa fuudhuudhaaf deema ammas jedhee waan dhugaadhuma natti fakkaatu. Sababni isaa Sumayyaan egaa ammallee ani haadha manaa namaatii nikaan ofirraa qaba jechaati jechuudha kan isheen jettu. Akkasuma immoo minimmihuun bakka abbaa ijoollee kootitii. Akka wanni tokko wanti baalageen tokko wanti gadheen tokko sarara ga'uu hin barbaadu. Ati maasha Allah siin jechuun si barbaachisa jetteen maal maasha Allah jechuun maal si barbaachisa? A'uus billaahi min sheexaan rajiim jechuutu si barbaachisa. Dhugaa waaqayyo jiraata jechuudha. Akkas jechaanitii turte maaliifiin rifeensa kee firfirsitee asiif achi amantaa isaanii keessatti namni dubartiin rifeensa qullaa hin deemtu. Haa ta'u malee Beezaan immoo guyyaa kaleessaa rifeensa ishee shaffanattee tigaa dhuftee aldiraan gaa firfirsaatuma deemti. Egaa wanti hin dhufne hin jiru. Waa baay'eetu dhufaa jira. Waa baay'ee argaatee jirra. Itti bu'aarra nuti garuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'uma tokko nu bu'aarsanii garuu immoo miirri isaan keessa of deemsisaa jiran kuni miira isaan miidhuudha malee miira karaa fuulduraatti isaan fageessu gara fuulduraatti luka isaan dheeressu hin fakkaatu. So kanaafiyyuu shamara ta'anii raawwatanii gaafa dhaqanii waan isaanii milkoofne tokko keessa dhaqanii haamilee isaanii of cabsanii ofii isaaniitii maqaa isaanii nyaatanii maqaa warra isaanii nyaatanii egaa waa meeqatu jira beektanii mitiire. Har'a yoo isaan biratti wantoonni kun wanti isaan godhan kun wanti isaan dubbatan kun wanti isaan hojjetan kun waan qallaalii ta'e mul'atu. Maatii isaanii biratti immoo gaafa maatiin isaanii arganu waan guddaa ta'e mul'ata. Hiriyoota maatii isaanii biratti firoottan isaanii biratti waan guddaa ta'e mul'ata jechuudha. Wanti sooshaal miidiyaa qabate tokko immoo waan badu miti. Sooga akkasittiin argaatii turtanii dhumarratti egaa bu'aa akka wayii godhataa turte jechuudha. Beezanii imimmaan ishee harcaafatte bakka boo'uudhuma kasan isaanii bara kana.